an Oromo Fanno Ethiopia Fanno Ethiopia Dini kan ko Onag Waji Onag Nambalesa Kenya yu Fanno da Galatoma kan annin sodaata ture sodoma obboleessa ku guddiidhaan haasaa jirte dhugaa rabbicha wanaa snaayiparii akkasitti sitti qabanii si haasofsiisaa jiru malee jaallattee akka hin taane nan beeka bara haaraa kana keessatti immoo roota barri haaraa akka galee beektu kaleessa bara 2017 ture har'a bara 2018 borimmoo bara 2019 Efraakile yoo hojjetaa much Emis bara kana keessatti waa baay'ee argaarra namoonni hoolaa qaaluu hin dandeenye hoolaan gidee kana keessa akkuma isin beektan akkuma 15 kuma 20 waan akkasii keessa jira Berriinu ergasii hoolaa binne jennee manaa baane indaanqoo binne manatti galla indaanqoo binne jennee immoo yeroo manaa baanu hanqaaqoo binne manatti galla sana taa jira horuta yeroo kana keessatti immoo ችግር ብልሃትን ያስተምራል ጀት ጀርሱ ችግር ብልሃትን ያስተምራል ነምች እኮ ሜሜ ዋን እንጎዳ ዝሩ ቆፈላል ሰላም ይሁንልን የሰላም ይሁንልን አዲስ ዓመት አዲስ ዘንድሮ ስትገባ ዶሮ ለ12 ብልት በቃ ከነመሊታ አንጅሩሩታ ዲግና ከሰንት እንደበነ ጆሌ እኮ አደራ ረቢ akkasmalee ta'an jiruudha bakka sammuu amansiisuudhaan waa hunda keessa sammuu yeroo amansiistan ituma shiroo nyaataa jirtanu kun foon jettanii yoo amansiistan foon ta'a garaa keessa deeme. Kuni soba propaagandaadha malee waan ta'uu danda'u miti. Jaalalleen kee fedhu meeshaa guddaa qabaate fedhu diroonii haa qabaatu. Ana qalloo keessa sibiilaa meeshaa qallaa tokkoon hin harkaasi fuudhe maammassaa yaadaan. Lalaalees kana si qorsee. Adara rabbi silkitti kana howaati birriidhuma maastikaattiin bittanuu irraa bitaa. Kiyya namni tokko tuquu hin danda'u yoo na tuqxe poolisiittan himadha warra kiyyattan himadha barsiisattan himadha kuni qaama dhuunfaa kiyya namni tokko tuquu hin danda'u kuni qaama dhuunfaa kiyya namni tokko tuquu hin danda'u kuni qabeenya kiyya namni tokko tuquu hin danda'u yoo na tuqxe barsiisattan himadha. Jechuun yeroo kana keessatti baratta barsiisaa keetti matta keessatti baratta adara rabbicha suma qofa nutti waan biraan barbaannu kuni qaama kiyya barsiisattan himadha kuni qaama kiyya maatii kootti himadha. Yoo na tuqxe warra kiyyattan himadha. Ayyaana kana garuu akkamitti dabarsaa jirtu? Fariinuu pisiidha guutee maa adara rabbicha daanqotti ilmarraa leen gursitanu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرت نجومة في كيسني برادو ريكيس التماين بيكتو وروتا لما تنكني أكون بيكم مسلمة ولا أجزاء كنا تندان كوم أنا مني كلام وجولين ديم تيار كنا ما كلا اللي جدامي ما نتندان كونو فيتاميننا ما نتنيان على نجارو فازري لما فندان كونو كالتو جنان إذا كومو كورين تورينا دي دم على جدي أكم جنان مرما كيسنتونا دي جدي Barri 2018 ani beekwan abbaa ichumti gurgurameetuma waan ta'e nuuf kennamu malee akkam hoorota jinjimu Yaana waggaa hanga oomishan shiroo nyaadhe dheetan maafaan hoolaa fi lukkuufaan bitadhu dhee gabaa dhaqee hoolaa gaggaafachuutti ka'e akka nama bituu sanii nan gaafadha qarshii guddaa natti himu nan lallaala sirriitti namichi natti tolee asan garagarchaachin garagarcha kuma hoolaa xixiqqaa kana kuma 15 kuma 20 haa akkami qaaleensiisaa agar akkam goggochuu jirtu keessa deemaa jirra kuma 25 hoolaan akkamitti foon nyaannaadhaan minni waqqanna dhibee sitti nan gaafadhe kun immoo 27 naan jedhe tuni muhammad ana geessim kiiloo lama ofiif jedhee qarshii 50 nan kanneef deema naan jedhe akka humna kiyyaattan hoolaan daaqoon bitadhe dheetan yeroo daaqoo gaafadhu 5,500 5,500 birrii 50 hoodon jedheen siif ta'an jedheen deemi buuphaa bitadhu naan jedhe namni sattuu dheedhee nan shakku maal gochuun qabee yeroo yaa afanii natu dheetan nama lallaalladhe harkise keessa naqabate dhufee abbaan naqabatee booddee minishaa bira nageesse gochuma diggina hojjechisiise hattuulee baanaan jedhe gabaa keessa naqaanessi duratti humna kiyyaa oolan utaalee dheetan muuzii kiyya akkanatti baree dhaqee muuzii kiyya kiiloo fudhadhee gali gara manaa baga geessan jechumaaf hundi kee bakka wanti jiru kana yeroo kana keessatti maal gootu beektu yoo daanqoo bituu barbaadanii birrii hoolaa fudhattanii baatu yoo immoo hoolaa bituu barbaadan birrii sangaa birrii jibicha waan akkasiitiin fudhattanii baatu yoo immoo daanqoo bituu barbaadan birrii buphaa birrii hanqaaqoo fudhattanii baatu malee akka sanaa malee ta'an jiru jireenyi sana teera amma horota daanqoo lama birrii 10 fudhaa daanqoo lama birrii 10 fudhaa jetti bara keenya barri keessan akkami garuu ala dhugaa rabbicha bara keessan keessa jiraachuun jabaataa jira. Dr. Abiy Muslima ta'anii inni jedhamu dhugaadha. Dhageessaniitu haasaa kana. በቁርአን የማለ ያው ሙስሊም ስለሆነ ነው
እኔ ብዙ ጊዜ ስናገር እናንተ ስለማትሰሙኝ ነው እንጂ አብይ አህመድ ደንበኛ ሙስሊም ነው። እቺ ፕሮቴስታንትነቱን የሚፈልጋት ምዕራባውያኑ የኛ ሰው ፕሮቴስታንት የሆነ በኢትዮጵያ መንበረ መንግስት ስልጣን ያዘ የሚል ስሜት እንዲሰማቸው ባይ ነኝ እንጂ እሱ ሙስሊም ነው። የሚሰራው ስራ ሁሉ ለሙስሊሞች ነው ማለት ነው። እና ወላሂ ወላሂ ብሎ ነው ማለት። አሁን ዋሻ የሚለኝ ሰው የለም። አልሲሲ እና አብይ አህመድ የሚዋደዱ የሚፋቀሩ እና ደግሞ የሚከባበሩ አብይ አህመድ ያ አልሲሲ አለቃው የሆነ አሁን ላለው ለብልጽግና መንግስት ታሪካዊ ጠላት አይደለችም። አብይ አህመድ ሄዶ ወላሂ ወላሂ አልክድሽም ብክድሽ ወላሂ ብሎ ቁርአን መጥቶ ለአልሲሲ ጨብጦ ምንድነው የምትፈልገው? ግድቡን ውሃውን ቀንስልኝ፣ እቀንሳለሁ። ግድቡን ተርባይኑን ቀንስልኝ፣ እቀንሳለሁ። እንደዚህ አድርግልኝ፣ እቀንሳለሁ። ኦሮታን የሚቸከነ ጊዜ ፖለቲካ ዳዳበኑ ገራ አመንቲቲ እንደማኒሮ አመንቲዳ ወልቲ ቡሰኒ አመንቲዳን ራቡሱፍ በርባዳ ጅሩ አንተ ከሲንጅሩ ፖለቲካ ዳ ይወደ እንደ ሰራቡሱ እንደሳ ይወሰን አንታን እንጅሩ ሎላ እንደ ሜምቡሳ አከስተ ሜምቡሳ ፕሮፓጋንዳ ከሲቴን ሜምቡሳ እንጅሩ ገራ አብዲ ኩታ ዱጋ ረብቻ ከና በጣም ርቦኛል ባለት እራት ስለለ እኔ ስለደከመኝ ዛሬ አንተ ስራ አሃ እንዴት እኔ እሰራለሁ አንቺ ያሰራ እንዴ ምን ችግር አለው? ስለደከመኝ እኮ ነው። እሺ በቃ እሰራለሁ። በቃ ችግር የለውም እሰራለሁ። ኧረ ችግር የለም እሰራለሁ። ወላሂ እኔ እሰራለሁ። አሃ እኔ ነኝ እኮ መጀመሪያ እሰራለሁ። በቃ ነው ትንጨበላለቅ ዳዱ ጋር ብቻ ማይኒ እኮ በቃ በኋላ አይደል ነው እሰራለሁ። ችግር የለም። አይ ተይ እኔ እሰራለሁ። አይ እኔ እሰራለሁ አልኩኝ። እኔ እሰራለሁ። ለምን ቁጭ ብለህ ትሰራለህ? በቃ ነው እሰራለሁ። መጀመሪያ እሰራለሁ አልሰራም ደክሞኛል አላልሽ? አይ በቃ አንተ ከምትሰራ እኔ እሰራለሁ። ችግር የለም። ኧረ እኔ እሰራለሁ። እኔ እሰራለሁ። ኧረ እኔ እሰራለሁ። ኦሮታና ፊዘንገሩ የመከከናቲ ወሊንቲቃን ነው አንተ ጆጅን ካፕሊን tokko lama qofa miti kan biraas jiru ka dhiifama na gaafachuun duratti na dhungadhoo gita kaske የኔ ፍቅር የኔ ማር የኔ ውድ የኔ ባል ስንጃለዳ ሲንቲ ማልዩን ቅጤሱ እኔም በጣም ወድሻለሁ። እሺ ፍቅር የኔ ውስጥ የኔ ዓለም ስንጃለዳ አዲዋም ደኮት የኔ ማር ምን ችግር የለም። እሺ ይቀርብሻለሁ። ይፈመና ጎዲ ሰንስት በለሴ ይጀማለ ጫላ ወንኩን ጋሪ ዳማ ጋሪ ተይቱ ማኸገሩ ጅርታ መረኩ በለማፍ ቁረሰ ዲት በረሽኪ በረገመቹ በረ ማሊ ሆኖ ፈተው ባምብራንጀ ሆኖ ፈተው ገራ ብራችን ሞፕስ ሻኒፍ ማኪን ሞ ሃው ደስ ብሎኛል ደስ ይበልሽ ቃል እገባለሁ ላለይሽ አካል ላርግሽ የታሪኬ ሐምድ አቀርባለሁ ተንበርክኬ ሐያቲ እንኳን ደህና መጣሽ ዓለሜ የኔው በረለና በረኮማና ማርኩደ ሰዴት በረለና በረከኝ እሺ በሪደር በካንጀራቲ በሪን ኩን ሞ ኬኛላ እላዱ ጋር ብቻ ዋን ስንትም በሪኩን ኬኝ ፈዲ አይ ያፋን ነገማ ፈዩማ ፈቲኸኝ ነገ ዱደተኻ ሙጫ ጋፋን ቀላቲን ሲዲሴ ሲብላ ደሚሚ ኤጋን ፍርደደኻ ነው ነገርት ያናዴራኸ
Mana dirra kanattiin si jira gab. Kadir ko baay'een si jaalladha garuu waasaa keetti nan kolfamu nan isaa amma qoy. Achiin akkamiin taa'adha amma. Dhiirti gabaabduun gufuu jireenyaati. Dhiirti gabaabduun dubbii qabdii mataasa nyaatti. Bakka dhiirti gabaabduun walumaa galatti gufuu jireenyaati bultiif hin taatu. Dhiirti dheertuun gawwaadha. Aqliin qabdu, sammuun qabdu. Nama dheeraa waa lamaattu hanqata. Takka uffataattu hanqata, takka sammuuttu hanqata. Dhiira dheertuu rabbiin akkanumatti ol qajeelchee jalaa hafe boo waan takka hin beektu isiin bultiif hin taatu tunillee. Dhiirti diimtuun waan takka da'iifa isiin yaani mataan dhukkubee adagaan dandeessu laaftudha dhiirti diimtuun. Dhiirti gurraattiin sanyii si balleessiti. Jidduma tana akkana shawuu jechuun ishii meemiyaati khalqi kaamimi. Dhiira akkamii barbaadde qoy dhiira gabaabaan ta'u jette dhiira dheeraan ta'u jette dhiirri gurraachin ta'u jette dhiirri adiin ta'u jette dhiirri diimaa khalqi kaamimi ishii. Jechuun maal barbaadde kana achi waan inni uumamne barbaadde maa inni maal agarteeti mana makeetiin moo jarri jaldeessee sifa dhufanu jaldeessis gurraacha jettaa mate barbaaddes maa inni jechuun nama dhaabiitti hambisuudhaaf maal qoyaa akkanaa taasifna dhugaa rabbicha jechuun ijoollee dhaabiitti hambisuu barbaadde maa inni jechuun nuun galle bakka adeemsi kee kun waa tokko nu galaan jiru eenyuun isii arge. Malaaxaa waa lamaaf rakkoo qaba. Atis moo takkaffaa yeroo yaade waan maruun qabu. Lammaffaa gizee hirriibaa jaartii waan qaqqabattee raffistuun qabu. Fuuluma yoo taate malee. Takkaffaa waan hin dhiira malaaxarraa jaaladhu sammuu jabduu qaba. Sammuu jabduu addunyaa tanarraa qabaa jechuu dhiirti malaaxaan. Wallaahi laazim wanti takka isan dabartu. Qiyaamaa yoo irra ta'uu deemtu boru beekaa jechuudha. Dhugaa rabbi dhiirti malaaxu tanumaaf hin jaaladhe. Immoo bikka tamii xirrina qaba inni bikkuma lamee sanii xirrina qaba. Bikka gizee yaadee waan maru dhabee fi bikka gizee rafee qaqqabatan. Sallameen qofa. Nagatti naa tura rabbisi. Rabbisi yaa magarsu. Waa tokko miti wanta akka dubartii shayxaanaan jirtu. Dhugaa wanta akka dubartii shayxaanaan jirtu. Wanti akka dubartii shayxaanaa hin jirtu. Wanni akka dubartii wanni akka dhalaa ibliisii hin jirtu. Yoo jiruu bareedduu jiraatu baat feete dubartii irraa fagaadhu. Dubartii jechuun bakka shayxaana miila lamaatti khalaas. Waan wallaahi dubartiin saahiba dubartiin godhatin. Dubartiin aalatul laalee kajee dubartii faqadhu hanga dandeessu takkatti ijoollee shamarraatiin baadha. Jiruu bareedduu jiraatu feenaan kophaa kan ta'e jiraadhu. Shaamara irraa fagaadhu. Dhiira faa saahiba godhadhu. Amma dhiirti mana tokko keessa nama 10 wajjin bulan. Shaamarri immoo nama 3 mana tokko keessa wajjin hin bultu. Shaamarri yoo ati irra bareedde akkamitti narra bareeddi jetti yoo ati irra dalagatte akkamitti narra dalagatteetti yoo ati nama nagaa taate isin karrabamtu taate sillee balleessitee akkuma ifii sansi gooti dubartii jechuudha. Waan qabdus dubartiitti nimi waan qabdu bakka hojii qabaattee maallaqa qabaattee irra bareeddee rifeensa irra qabaattee dubartiin garsiisin dubartii akka shayxaanatti irraa feeki wallaahi jiruu bareedduu jiraatu feeraan dubartii irraa fagaadhu aan jara dhiiraa hin baafne beeka jara shamarraatiin baana dubartii saahiban godhatin dubartiin jechuudha. Ciisa seefin qabdu akkamitti ishee tan ifee gaggoda akkamitti bakka isheen na dura deemtidha khalaas karoorri dubartii ciisa namaa dhabdu wallaahi hanga dandeessu saahiba dhiira faa godhadhu malee dubartiin khayriin qabdu dubartiin faana dubartii jechuun iblis. Wii ilmoosii fadhadhatu dhugaa rabbicha jara akka silanuu arrabsaa turaniif bakka baga deebii jaraatti nu himte bakka ጀራፍ ሞስኒፍ ባል ብቻ ነው ወይስ የብዙዎቻችሁ ባል ከለር ላይ ችግር አለባቸው? ላሳያችሁ እኔም ባል ምን ከለር ነው? ምን ከለር ነው ወንዶችና ከለር ያኛውስ እሺ Dhiirri koo rakkinni isaa kalarii wallaaluu miti haadha koo dhugaa rabbicha nu kalarii wallaaluu miti rakkinni keenya eessa beektaa? Namumti nu beekun dhibamee qoyu amma sinimmoo ijoollee durbaa akkanaan laalinaadha dhugaa rabbichaatti keessattuu ijoollee durbaa akkanaan laalin jara akkasii kun si balleessu suluma
waliigallee. Gurbaana shidaadhaan beekamu alana muuziqaan baasa malee hin jedhu. Gurbaana shidaadhaan beeknu ergasii alana muuziqaan baaseera. Ida abaya jalake biya abaya Afrika jaya hunduma gaya urgaan Ethiopia The sun is rising shining and bright our unity bring is the light Abaya stands our nation's might Ethiopia's future shining inside from the river hope it will rise shining bright in Ethiopian sky dreams of unity strong and true Abaya we stand with you Waaz Muhammad akkamit darasaa osoo ta'ee jiru akkamitti ammoo munshida see osoo jiru akkami muuziqaa baasa muuziqaa hanqafadhe biyyasaa jaalatu hanqafadhe akka fadhe ta'u akkami muuziqaa gabbee baasa waati qosheemiin isatti hin dhagaamu warra yettaniif deebisaa quubsaa qabadheetiin dhufee jira osoo karaa deebisaa quubsaa sanitti kin dabarin dura jechuudha viidiyoon tun akkuma si bira geesseen like share copy link godhuudhaan akka namoota hedduu bira geessu namoota muwaaz qeequ jiran akka namoota hedduu bira geessu godhaan isin hin kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya ammoo sirba inni baase kana dhaggeeffannee deebisaa quubsaa kana irra kan nuti sirba kana dhaggeeffannee haa walitti deebinu hanqasitti nu faana turaadha let's go Ida abaya jalake biya abaya Afrika jaya hunduma gaya urgaan Ethiopia The sun is rising shining and bright our unity bring is the light Abaya stands our nation's might Ethiopia's future shining inside from the river hope it will rise shining bright in Ethiopian sky dreams of unity strong and true Abaya we stand Haya amma khayyaada rakkan nu taati muuziqaalee muuziqaa ajaa'ibaa nu baase sirba jaalalaafis ta'u biyyaafis ta'u qaabsoofis ta'u sirba ajaa'ibaa nu baase amma eenyutu nurra hafe saalaanis sirba ajaa'ibaa tokko sirba jaalalaa nu baasuu qaba isin galee roobsanis akkasuma sirba ajaa'ibaa tokko nu baasuu qaban maaliif jennaan daarektii nu dhufe immoo muwaazeen duraan gaa sammuu ummataatti taphachaa turan akkuma yaadatamutti viidiyoolee yeroo garagaraatti qeeqarra kaasaatiin ture garuu sammuu ummataatti taphachuun hulii haftee jirti muwaazeen daarektii dhufee jira dhugaa lafa jiru san lafa haa jira bakka muwaazeen sirba nu baasee dhugaa lafa jiru san lafa nu haa jira amma jara kaanitu nu hafe yeroo amma dura akkam jeetiin viidiyoo isinii maxxansee ture joolleen tun namoota aartii islaamaa gudiidaa jiran keessaa nama tokkoo jeetiin lafa isinii kaaye isin galee sanuun danarraa fudhachuu hin dandeenye kunnoo daarektii isin dhufe karaadhaan jaaladhu karaa namoonni hedduun jaalatu dhufe muwaazeen irra jarri hafanis akka isa faana dhufan abdii takka irraa qabna maaliif jennaan nashiidaan isaanii ta duraaniitiis kilippii if keessaa qabdi gitaara Anyways biyyaaf jedhanii muuziqaa kana nu baasanii jiru muwaazeen ergasii kan nu beeknu nashiidaa baasuudhaani haa ta'u malee amma immoo akkuma beekamu akkuma isin dhageessanii muuziqaa nu baasee jira muuziqaa kana irratti immoo namoonni baay'een irratti yaada ofii kennaa jiru muwaazis deebi'ee immoo yaada isaa kennee jira kun biyyaaf malee muuziqaa baasuu barbaadee miti jira muuziqaa dhumeera biyyaa baastee jaalalaaf baastee ardiif baastee maaliif baastee muuziqaadha. Har'a immoo wanti guddaan irra jiru maayini kanaan dura uummata Falastiiniin baga du'anii baga ajjeefaman namachi jedhaa ture lafti Falastiin kan Israa'el nama jedhaa ture har'a du'ee jira akkamitti du'ee akkamitti ajjeefame kan jedhu ነው ወሊና ተመልከቱ በእስልምና ጥላቻ ሲኖር የነበረ ሰው መጨረሻ እጅግ መነጋገሪያ የሆነ ትልቅ ዜና በዚህ ሰዓት ወጥቷል እስከ መጨረሻው ተከታተሉ ይሄ ዝነኛ አሜሪካዊ የጋዛ ጭፍጨፋን የሚደግፍና ለእስራኤል ያልተገደበ ድጋፍ የሚሰጥ በዛም የሚታወቅና የዶናልድ ትራምፕ ቀንደኛ ደጋፊ ነው እሱ ብቻ አይደለም በተደጋጋሚ የእስልምና መስፋፋትና የሙስሊሞችን ትክክለኛ ያልሆነ ባህሪ በመግለጽ እጅግ ጥላቻ የሚያስፋፋ በተለያዩ መድረኮች ላይ ለእስልምና ያለውን ጥላቻ የሚያሳይ ሰው ነው ታዲያም እንደ ልማዱ ዛሬ በአንድ መድረክ ላይ እያወራ ሳለ በቀድሞ የአሜሪካ ወታደር ነው የተባለ አንድ ኮማንደር በስናይፐር እንደተመታ ተነግሯል ክፉኛ ቆስሎ ሆስፒታል ክትትል ሲደረግለት ነበር እንደውም የሚገርማችሁ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ በትዊተር ገጹ ላይ ከጥቂት ሰዓታት በፊት እየጸለይኩለት ነው ብሎ ነበር እንደምታዩት ነገር ግን አሁን ዶናልድ ትራምፕ እንዳሳወቀውም ከሆነ ይሄ ሰው ሞቷል
ከነ ጥላቻውና ክፋቱ ማንም ሰው ወደማይቀርበትና እዛ ሁሉም ትክክለኛ ፍርድ ወደሚሰጥበት ወደ መቃብር እንደሚገባ ግልጽ ነው። የተማመነባቸው ሰዎች የደገፋቸው ሰዎች እሱን ሊጠብቁት አልቻሉም። የሚገርማችሁ ከጥቂት ሰዓታት በፊት በትዊተር ገጹ ላይ ይሄን ጽፎ ነበረ። ከላይ እዩት እናንተ በደንብ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ፣ ሪፖስት ያደርጋችሁ አዳርሱት። I don't think the place exists. What? Because it doesn't. It's called Judea and Samaria. It's not So called Palestine. You don't believe that Palestine have the right to exist? It's a non-existent place. Вес приходит сказка, снег как чистый лист. На цветных красках. Chukku mal jira Filistiin kan jedhamtu exist gochuu hin dandeessu, itti fufuu hin dandeessu jira. Kan itti fufuu Israa'el malee Filistiin exist gochuu hin dandeessu jira. Exist gootu akkuma jedheen ofii isaatiitu exist godhin itu ittiin fufiin lubbuun isaa darbee jira waan isin dhabu keessa. Namicha kana immoo kan ajjeese eenyuuni? Mootummaadhuma Ameerikaatu mata ajjeese immoo dudubba isaatiin immoo kan jiru eenyuuni nama jedhuudhaaf namni dhaggeeffata. ቻርሊ ኪርክን ግድያ ተከትሎ አሁን ደግሞ እጅግ አስደንጋጭና አዲስ የሆነ መላምት ብቅ ብሏል። ይህ አዲስ መረጃ እንደሚጠቁመው ኪርክ የተገደለው እስራኤልን ስለደገፈ ሳይሆን ሊከዳት በመወሰኑ ነው እየተባለ ይገኛል። የኪርክ ቅርብ ወዳጆች ነን የሚሉ ወገኖች እንደሚሉት ኪርክ ከመገደሉ በፊት ስለ እስራኤል የነበረውን ጠንካራ አቋም ሊቀይርና እውነታውን ሊናገር ወስኖ እንደነበረ እየተነገረ ይገኛል። ልክ እንደ ካንዲስ ኦወንስ አይነት ተቃውሞ ቢያሰማ ህይወቱ አደጋ ላይ እንደሚወድቅና ሊገደል እንደሚችል ከፍተኛ ፍራቻ እንደነበረውም ተናግረዋል እየተባለ ነው። ይህ ደግሞ የግድያው ፕሮፌሽናል አፈጻጸም ጋር ይገጣጠማል። እንዲህ አይነቱ የታለመና እንከን የለሽ ጥቃት እንደ ሞሳድ አይነት ውጪ ማን ሊፈጽመው ይችላል የሚለው በጣም ጥያቄ አስነስቷል። ቴራው እንደሚለውም የእስራኤል ትልቁ ስጋት የነበረው ኃይለኛ ደጋፊውን ማጣት ብቻ ሳይሆን ያ ደጋፊ ወደ ከባድ ተቺነት ተቀይሮ ሚስጥሯን እንዳያጋልጥባት ነበር ፍራቻዋ የነበረው። ስለዚህ ከመክዳቱ በፊት ዝም ማስባሉ ተመርጧል እየተባለ ይገኛል። አከስ ጀዳሚ ሐሳብ ማዝራ ነምኒ አጄሲ ነመብራሱን ተይን እስራኤል መታጀስ ተጀራ ማዝራ አተው መሌ ያመሌ ዱጉም ሳመሌ ባኔ ኢኖይ ሰገንታ ራፍ ቀበኒ ከመፈቃተ ሰገንታ ብራት ሰሙልት ደብነቲ